Bishaan biyya baay'ee isaa boqotuu hin taane isa Yesuus biraa isa dubbisa galee Waaqayyoodhaan duuba isaanii eeguus hin baasu. Kanaaf kottaa bishaan isa dubbisa galee Waaqayyoo keessa jiru dhugaa. Warri beeloftanis kottaa warri beela duraa abdan midhaan biyya lafaa beela sin baasu. Kan beela sin baasu dubbisa galee Waaqayyoo. Isa yoo nyaatan akka lammata beelofta itti buuftu. Kottaa gara dubbii Waaqayyoo as keessa deddeebi'aa. Yoos beela baatu, yoos dheebuu baatu. Warri wangeela keessa deddeebi'an, warri wangeela keessa jiraatan hin dheebotan. Sababii isaa anaa biddeen jireenyaa Yesuus. Bishaanichi eegu nama bakkasaa keessaa burqa. Kanaaf kottaa eeguu keessaa ba'u beela ba'u kunoo as keessa jira biddeen inni beela sin baasu bishaan eeguu sin baasu as keessa jira. Kottaa ijoollee Waaqayyoo kottaa beela ba'a kottaa eeguu ba'a. Ya, salah. Oh, tak salah. Egaa dubbifni kun iddoo dhiyaatee asirraa lamaan nuti yoo dabaluneera. Sirriidha. Kanaafuu qabeenyaa kan asirratti lamaan baay'ee Sirrii fuudhi. kana jaleessitti immoo danda'u. Maata yoo nama beelee bakkee keessaa barbaannee fidnee nyaachifne maaltu sitti dhaga'ama waan jedhamu yaade si fakkaatu yaada keetti. Guyyaa bareedaadha. Maaltu kan jedhee kana marii hin baasa namaa itti baasa. Lasamoo maree waan taaneef xiqqoo qofaa koo murteessuu hin danda'u. Kanuma kan si mari'achuu barbaade attamii tola waamee mari'atamoo akkasumatti booba'e. Tola waamee wajjin mari'atamu. Mee waamame tola. Waamure. Waamame tola. Tola. Oolli. Kootu meelma koo. Mana. Taa'ee abbaa keessaa. Maaltu dhabeenya barbaadu? Qabeenyaa kanis baay'ina isaa beektaa amma jajjabeessitti himuu dandeenya. Ani hunduma isaa beekamte. Qabeenyaa kana immoo qofaa keenyaan kennuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu nama beela'ee nama dheebotu bakkee keessaa barbaadanii itti nyaachifne akkamitti yaada keetti waan jedhamu ilaalee fi mari'achuu barbaada. Kun malee ani gaafa ta'e singoofuma keessatti gochuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu deebiidha lafa isaan jiranitti barbaade. Warruma bilee warra waan nyaatu qaba. Warra karaa irratti kufalee qabeenya jechuudha. Deebiidha barbaade tokkodha. Tokko rakkina qabatee barbaadee afaluun nama mana deebi'ee. Haa ta'u nama tokko bira kana darbee Haala kamitti? beekama gabaa. Isa immoo jabaadhaa? Haa ta'u gabaa. Siena. Waan beela baasu dhabe, waan dheebuu baasu dhabe, nyaadheera garuu beelan baate, dhugeera dheebuu koon baate, beela hooftan hin jiru, gaala hin bahin jiru, tabba hin bahin jiru, garuu beela koo hin dandeenye, dheebuu koo hin dandeenye, mogolee koo taatee, kana caalaa dandeenye, humna koo dhabe, nan beelee, waan dheebuu baasu dhabe. One day guna maksudnya bakal saya hidup aku saya membuat kedamaian
Malu berarti. Maka Olkai kaki ini kan ada kopi. Olkai mana? Asma tertarik. Wajibu mana ya Olkai benar. Baru sudah tadi beda. Baru sudah beda benar. Maaf kasih. Mari. Sekarang ini berbeda cara yang berbeda. Wahai yang berbaca, wahai yang berbaca. Apa arti kalau mengenai wahai? Uruman apa? Kemudian apa? Uruman juga. Apa arti ibu kuma? Maka terus. Baru yang aku tidak kuma. Baru yang tidak ibu kuma. Maka terus. Abiyukan. Ubrani dalam dengan ada di. Abiyukan dengan ubrani dalam. Pani daripada sana dia boleh aku tahu ada baru ini sebenarnya mungkin ibu mungkin wahbilan masuk ibu masuk berbaca garamnya bimba ide buin wahbilan masuk itu apa yang berinde kena jauh lagi kena pula itu kedua rezeki anak cinde bersihlah sih kita ini ada beruang dan ada ibu masuk cinde bila kena ibu ngomong Tengok tak sih? Mengatakan Nabi Aziz semua Aziz semua kota kesurat Jaga ini adalah kota sama pula karena perkawan untuk kamu kata jika itu mati dari apa baru? Never diwawannya kebetulan teman-teman kebetulan ini. Coba aku boleh sebut ibu perkataan saya sendiri ide makoba boleh sebut warna yang kira pasti itu ada kaca minum dari bilik kakek karena salah sembilan buah jadi asma hari dua itu Api kumanan berbagi nanti akan ditenaga dalam orang kaya ketuanya dan ada orang bilang akan ditenaga berbagi itu tenaga dalam saya kalau orang bilang mana boleh kamu namanya yang di sini ada. Amu ma arji de pidi na dira. Sudah pasti membunuh suku bagi itu nanti lagi bukan bela ibu nak membuat acara. Ada yang di sana ada di nama itu ada ya. Akan muncul ada orang lagi ada yang beda. Ini orang. Ini adalah Asli semua beli semua ni, harus kita mata, ini bukan kerana bukan ni. Kita boleh tahu kata, mata, ini bukan nabi ni. Dan ini kata saya, ini dah dulu. Akan betul, baru betul di mana kita. Mana ni kan? Kalau dia yang dulu, kami ingat mana dia
Wali kamis kota ang bitata lupa. Kota di wali itu timbasi dari wali pandai bitata. Wanta butian saya timbal wali kisah batu. Wanta isi usi etis mari bitata tu. Tubi ko ada. Wanta gari ke ingat. Nyata gari ingkong menuju. Karena boleh belokkan kota. Wali kota ibu buat siapa kita bangpas, bela buat dia kita bangpas. Kalau di mana ini masih, kalau di siapa ini masih. Sekarang juga kita makan jasa mana? Apa nama mereka yang kita itu? Malu lah. Mana boleh mana ni? Mana boleh? Ega ini ke sana ibu sana, ega ibu ke sana tu karena dua ini kampung. Sekarang dua beda kan nama bahasa semua sama. Ada lagi tu sekarang. Karena kamu ini. Kamu yang mana? Kamu mana? Ini. Istri saya dulu berubah sangat berubah. Istri lalu ini tanah. Waktu saya kami hebat, akal ini hebat. Seperti kita di sekolah sekarang, untuk bahasa hebat saja. Kuno ini, kan? Ega bonus, kalian bilang edis bahasa, kalian bilang edis bahasa begini, kalian ini sudah diberikan ada yang akal nama terbiar itu. Bisa kalian Islam yang digorti, akal nama ini boleh diubah. Karena kisah Dewi. Mesti dikikut ini. Nanti kalau ada kemudian sesuatu aja. Bisa diubah bahasa kisah aja ini. Mula dari orang semua pernah jadi orang bosan bosan berada siapa lagi. Karena sekarang ini sudah pasangan kisah nada. Ini bukan dia. Itu wajib kita buat itu. Ini ega dia bukan dia bukan ini. Orang-orang tidak kayak sama sebenarnya orang yang ada sisa. Itu orang tidak. Boleh sih, kalau orang kita bersokin. Jika saya kami nak ibuan dan bina yang kita bina ibuan. Wanjiri karada, Wanjiri parada, wanjiri sebenarnya, wanjiri sebenarnya, wanjiri tugas, wanjiri tugas. Yesus kan wanjiri sebenarnya. Nabi saya bina. Ada ganti tak? Sampai ni wali. Mana ada apa? Asyifa. Ganti tak? Ini sekarang ini sebab ini ada macam usaha yang buat ini. Kamu boleh saya. Kamu yang berdiri. Ifa jadi yang sedang duduk ini dua tiga dua. Mana ni? Di mana kita semua saya itu menilai data yang nama kita ini. Akan ada itu, akan ada itu. Wangia, apa orang siri sedoro kumau siapa? Illa setiap hari tinggal. Ibu kasih ibu kita baik. Isa dulu kita mengingatkan. Karena isa dulu boleh kita mengingat. Akan sudah tui. Mungkin kamu akhirnya kita tadi jangan sampai. Hukuman kami ingat kita itu bukan berubah. Saya berubah jadi apa jadi? Egal itu boleh. Sudah lagi itu mereka lagi nama sesuatu. Lalu dia lagi nama sesuatu. Karena dia sekarang ada ikan berusan. Dan mana ni bukan? Ada nasi kene. Sudah itu mana dia? Dia ada luar. Dia bulan ibu bulan kecil, bulan. Kan kita ini ada di sini lagi. Anu tadi rasa. Ega luar. Tak. Ada nasi yang tu di sini kan. Sini kan sekali itu. Begitu communication. Juga seperti apa sih yang kita ini.
Namichi tokko dhaabbatanii baay'ee kan ta'e. Sooressa kan ta'u ishee kan quba ishee warqee nama jedhe. Mana seenaa seenaa namootni kan nama caalu baay'ee faana yoo utuma faana eegee dubartii mudhatee godhuu jedhaan ogeessa biyya beektoota. Imbaale eegee nyaatu bahuuti. Turee maqaabaan wajji baatee hojii mana ishee keessaa hojjechuu ta'a. Yeroo kana manichi mana ishee qabee hubata. Horeedhaa eegee akkas jedhee gaafata. Obboleettii koo ati warqee isa kana qabatti baatee hambaana eeguu donaa garuu dhufe tokko keessa utuu tolfatuu si arge. Maaliif jennaan amma na goyoo isaan eenyuun na beeka. Mana cimaa keessa yoo ta'e eenyuun na baruu danda'a. Garuu warqee bashan qotiyyoo mana ajaa'ibaa dhufe sooretti kanaan jedhe. Garuu ishee waan tokko hubate. Qilleensi gabaana tokko geejjiba keessa irratti galche. Warqeen bashan yoo lammisu. Kanaaf isheen achitti gurguruun ishee isa duroo luka gurguruu ishee jechuudha. Isin isa dubartii kanaaf ta'eera. Inni duroo luka gurgura yoo ta'e hin miidhamtan. Isa booda yoo luka gurguruu ishaa yoo isin tajaajila mageessu. Utuma keenya kan gurguruu ishee ta'e booda ta'ee kun kan dukkan. Egaa seensii mana dukkatte dansaa. Warqee bittee jireenya warqee bishaan jireenya jireenya akka ta'e dhaloota hundumaa hanga naannoo jaraarafaatti dhaama.